Viidiyoo kanarra qabadhesni dhiyaadhee rifeensa dheerachuu didee fi akkasuma rifeensa ni ciccita jettaniidhaaf jechuudha. Egaa zaytiin kun baay'ee bareedaadha. Manuma keenya keessatti hojjechuu dandeenya akkasumas bituu ni dandeenya jechuudha. Alatti ni argama waan ta'eedhaaf. Egaa haala kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti walitti deebina. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa zaytii kana haala kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhudha viidiyoon kan koorra. Wantoonni nu barbaachisan biradistii qulqulluudha. Inni kun immoo sidir jedhama jechuudha. Sidir namni afaan arabaa beektan jedheetiin dalmama. Sidir jechuun wanta akka hennaati. Henna iddoo hennaan gurguramutti gurgurama jechuudha. Warroonni hennaa beektan sidirii namni hin beekne hin jiru. Kun immoo zayituunidha yookiin immoo zayitee jarsaan jennu sana jechuudha. Egaa sidiriin naannoo henni gurguramutti gurgurama jechuudha. Akkuma argitan kana hennaadhuma wal fakkaataa garuu immoo kun henna irraa xiqqoo addaadha jechuudha. Addaachuudha hennaan gurraacha waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa haala kamiin zayitii fayyadamu zayitii isaa fayyadamuu dandeenya akkasuma immoo haala kamiin rifeensa keenya fayyadamuu dandeenya kan jedhuu fi akkuma asirratti argitan kana zayituuniidhaan fayyadama jechuudha. Zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii sassaramu sanaadha. Egaa haala kanaan zayituunii keenyatti naqneeti abidda irratti kan ho'isuu dandeenyu. Inni lammataa immoo sidiriidhuma kana bishaan duwwaadhaan baxabbanne rifeensa keenya dibanne sa'a tokkoof yookiin sa'a lamaaf ofirra tursinee dhiqachuu ni dandeenya jechuudha. Ani sababa haala zayitiitiin fayyadamuuf rifeensi koo daran baay'ee waan ta'eedhaaf yoo miicca keessaa naaf hin ba'u jechuudha. Kanaaf bifa zayitiitiin akkasitti hojjedhe kanan fayyadamuuf jechuudha. Warroonni haala kanaan fayyadamuu hin barbaanne isuma kana bishaaniin baxabbaxanii akkuma naan zayitiidhaan baxabbaxe kanatti sanaan booda rifeensa keessan dibattanii sa'a tokko yookiin sa'a lama tursistanii dhiqachuu dandeessu jechuudha. Egaa warroonni immoo zayitii hojjetachuu barbaadanii haala nama zayitiitti kanaan naquudhaan abiddarra yoo guddate abidda erga dafee booda daqiiqaa 10 wanta akkasii erga tureetiin booda irraa baasnaa jechuudha. Egaa abidda keessan sirriitti qannasuu qabdu jechuudha. Gaazii kan keessan yookiin immoo istoovii haala kanaan gadi buuftanii qannasuudha qabdanii erga tokkoon haalli abiddaa baay'ee guddaa yoo ta'e dafee gubata jechuudha. Foolii hin barbaanne baasa waan ta'eedhaaf nus hin fayyadu yoo gubate. Egaa haala kana salphaadhaan akkuma ho'uu fi dafee zayitiidhaan keenyaan akka wal fudhate gara zayitiitti nu ba'u gochuu dandeenya jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitan kana daqiiqaa dheeraa fudhachuu danda'a jechuudha daffuudhaa fi egaa wanta hojjettanii isa abidda irratti eeggachaa turuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma argitan kana daffeetiin jira jechuudha. Egaa haala kanaan erga daffeetii booda daffee haga daqiiqaa 10 abidda irra tursisuu qabdan jechuudha. Maaliif sidirii fi zayitiin sirriitti akka wal fudhatu akka zayitii keenyaan sirriitti wal makitu rifeensa keenya bu'aan buusuudhaaf jechuudha. Egaa haala kanaan abidda irratti erga daffisneetii booda daqiiqaa 10 erga daffisneetii booda abidda irraa buusna jechuudha. Wanta akka foolii tokko hin qabu haala yeroo barbaadan dibachuu dandeessanii foolii hin qabu waan tokko jechuudha. Dibattanii hojjettanii sana booda immoo dhiqachuu dandeessu. Egaa abidda irraa buuseetiin jira argitanii daqiiqaa 10 daffisee erga abidda irraatii buusee booda bilqaaxii yookiin immoo wanta zayitii waan barbaadanitti naqachuu dandeessan jechuudha. Erga qorreetii booda ta'uu qaba. Egaa akkuma argitan kana sidiriin jalatti gadi galeetiin jira. Zayitiin immoo gubbaa irratti xallalamee jira jechuudha. Amma fayyadamuu yoo barbaade zayitii duwwaan gubbaarraa xallalee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Yoommoo zayitiin kana yeroo sanatti fayyadamuu hin barbaanne sidiriidhuma wajjiniin akkasitti bilqaaxii naqna jechuudha. Egaa akkuma asirratti ilaaltan kana hunda isaayyuu bilqaaxitti naqeetan jira. Ganama dibachuuf waan an barbaaduuf haala kanaan bilqaaxitti naqeen tursiisaa. Egaa zayitiin gubbaa irratti inni kun immoo jalatti gadi hafa jechuudha. Walitti hin makamu tasumaayyuu garuu halluun isaa gurraacheetiin jira akkuma argitan kana yoo taa'eetii jedhe jalatti gadi gala jechuudha. Haala kanaan teechiseen ganama dibadha jechuudha. Egaa barbaadan turuu danda'a. Ji'a tokkoof turuu danda'a, torban lamaaf turuu danda'a. Wanta rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Yeroo barbaadnetti dibachuu dandeenya haala kanaan hojjennee kaane. Egaa ani amma dibachuudhaaf rifeensa koollee akka dhaadhetti jira. Yaa zayitii dibadhee yeroo miicuudhaaf ka'u hiikee sana booda filee bichachuudhaaf akka nama mijatuuf osoo maniikiin zayitii dibadha jechuudha. Akkuma argitan kana zayitiin keenya haala kanaan qophaa'ee jira. Amma gara dibachuutti deemaa jira. Warroonni meeshaa akkasii qabdan meeshaa akkasitti naquudhaan osoo dibattanii bareedaadha. Rifeensa keessan hunda akka waliin ga'u jechuudha. Egaa isa kanarraa xalalla jechuudha.
Zayitii duwwaan gubbaarratti nuuf baha haala kanaan irraa xalalanna jechuudha. Yaada gurraacha malee zayitii duwwaadha wannoon sidirii wajjiniin bahan jiru jechuudha jalatti gadi hafa. Ana ammaaf kuni nagaa jechuudha. Inni jalatti hafe immoo yeroo biraarraa xalalee dibachuu danda'a. Ammaaf garuu kun rifeensa kootiif gahaa waan ta'eef kanuma duwwaan dibadhaa jechuudha. Isinitti mul'ata yoo ta'e zayitiin kana fakkaata. Suuqii arabaa ni deemta yoo ta'e iddoo hinnaan gurguramu zayitii akkanaa ni argachuu ni dandeessa. Zayitii sidirii jettanii yoo gaafattan argachuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma sidirii isaa arganne yeroo hedduu viidiyoo akka xumuraa osoo dhaggeeffataniidha koomentii jalatti kan barreessan jechuudha. Egaatii viidiyoo gadhumaatti dhaggeeffadha. Ani viidiyoon kee baay'ee daqiiqaa xiqqaadha waan ta'eedhaaf haga xumuraatti dhaggeeffachuudhaaf yaalan isin jedha. Sidiriin iddoo kamittiyyuu ni argama. Suuqitti ni argama. Iddoo hinnaatti gurguramutti ni argama. Biyyoota arabaa keessaan biyyoota biraa garuu hin beeku. Zayitiin qulqulluudha. Haada gurraacha malee jechuudha. Harka keenyatti argaartan jedhee yaada. Egaati haala kanaa rifeensa kan keenya hunduma isaa deemnee waliin gahuu qabaanna jechuudha. Qarqara isaa ta'ee ergatti dibneetii booda sirriitti keessa isaa dheeriituu qabna. Zayitiin guutummaan guutuutti akka gara qaama akka mataa keenyatti gadi seenuudhaaf maasaaj gochuu qabna jechuudha. Rifeensi keenyas akka faffa'uuf baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef zayitii dibanneetuma yoo dhisna ta'e homaa waan qabu garuu erga dibanneetii booda sirriitti rifeensi kan keenya akka wal gahuuf dheeriituu qabna jechuudha. Egaati dibadhee fixeetiin hin jira yeroo hedduu zayitii hojjadhee ka'ee sirriitti argisiisee maaliif dibattanii hin argisine wanta ofii keetiin fayyadamne sirriitti nuuf dabarsitaa warroonni jettan jirtu. Sababa saniidhaaf malee ani zayitii hojjadheetuma akkuma zayitii hojjadhe duwwaa viidiyoo isin galakkisu nan danda'a garuu yeroo hedduu dibadhee nutti argisiisa waan jettaniif aan dibadhee nutti argisiisa jechuudha. Egaati ani isaan duratti naqee keessaa fixeetiin hin jira jechuudha. Rifeensi kollee hedduu jiidheera kana caalaa barbaachisaa miti. Egaati akkuma asirratti argitan kana jechuudha fixee rifeensi kee baay'ee zayitii dhuga waan ta'eedhaaf warroonni rifeensi keessan haphitee immoo yaaguma xiqqoon sin gahuu danda'a yeroo lamaaf yeroo sadiif itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Aga kana yoo dalagattanii egaati anarraa kana aga kana fayyadameetiin hin jira guyyaa lammataatiifis immoo yoo itti deebi'an itti fayyadama jechuudha. Zayitiin qulqulluudha waan akka shittaa hin qabu. Dibattanii kaatanii hojjettanii yeroo hojii keessan xumurtan sa'a tokko sa'a lama booda deebitanii dhiqachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo galgala dibattanii bultanii ganama dhiqachuu dandeessu akka fedha keessaniitti jechuudha. Egaa erga rifeensa keenya haala kanaan dibannee waliin geenyetii booda beestaal nan hidhuu qabna jechuudha. Beestaalii haphii yookiin immoo beestaalii shaaworii kan yeroo shaaworii rifeensatti kaawwannu ni jira miti. Isaa hidhachuu dandeenya yoo isan qabaan immoo beestaal normaalaan hidhachuu dandeenya jechuudha. Egaati ani xumureetiin hin jira sa'a lama booda nan dhiqadha jechuudha. Shaampoo fi koondishinariidhaan hanga xumuraatti waan achi turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo lammataa nagaa walitti deemtu viidiyoo biraatti nagaa walitti deemtu nagaa turan isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu wantoota gaafa isinitti ta'e immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura. Iddoon isin jaalladha isin kabaja nagaan naa ta'a.